Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalatan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, obboleewwan koo biyya alaas biyya keessa jirtan, maqaa Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamin kan yeroo kanaan kan nu ga'e jaalala fannoo isaa akka dubbannu, akka hubannu, akka kiristiyaana taanu kan nu taasise maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Haati isaa, haati Gooftaa keenyaa, haati keenya, haati hunda keenyaa araarsummaa isheetiin nurraa fagaannetii maqaan ishee kan ulfaate haa ta'u. Eegumsi Waaqayyoo, ergamoonni Waaqayyoo hundumtuyyuu kennaa Waaqayyoon isaanii kenneen qulqulloonni Waaqaa nurraa fagaannetii maqaan isaanii kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amma immoo wajjin kan ilaallu fannoon Gooftaa keenyaa Iyyeruusaalem qarqaarsa mooticha Qosxonxiinoos yookiin ilma Elleenitiin, Elleeniinis kadhannaa gochuudhaan erga isheen bakka awwaalamee baafteen boodaa Golgotaa bakka jedhamutti mana amantaa ijaartee fannoo Gooftaa keessatti galchuu isheen immoo bara 328tti boqochuu ishee waggaa isheetti ta'uu ilaallee jirra. Amma immoo fannoon Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos biyya Itoophiyaa jedhamtu yookiin biyya keenya keessaa akka jiruu fi akkamitti gara Itoophiyaa akka dhufe wajjin ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu fannoon Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos erga ba'een booda biyyoonni baay'een fudhachuudhaaf, fudhatanii immoo ittiin eebbifamuudhaaf hawwii guddaa qabu turani. Isaan keessaa fakkeenyaaf yoo ilaalle biyyoonni akka Yerusaalem, Qosxonxiniyaa, Anxookiyaa, Efesoon, Armeen, Giriik, Iskindiriyaan faanti fudhachuudhaaf jaalala Gooftaa waan kana fudhachuudhaaf irratti wal lolaa turan. Wal loliinsi isaanii garuu isa jibbarratti hundaa'e miti obboleewwan koo. Jaalala fannoo Gooftaatiif qabaniif jecha anatu fudhataa biyya koo haa galuu, yoo biyya koo galee biyya koo naaf eebbisa irratti wal lolaa akka turaniif hubachuu qabnaa jechuudha. Achumaanii fannoon Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos irratti fannifame, dhiigni isaa irratti jigee carraa buusuudhaan addaan qooddachuutti ka'anii jechuudha. Addaan qooddachuutti gaafa ka'uun biyyoonni hundi isaaniituu waan isaan ga'e fudhatanii Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos biyya Afrikaa yookiin Misrii biyya jedhamtu jechuudha. Iskindirii jedhamteetoo hoosanii beekamti biyyi tuni. Wanti nama ajaa'ibu biyyi amma Misrii jedhamtu yookiin Gibxi jedhamtu tuni biyya wangeelaawwii hedee deemee itti barsiisedha jechuudha. Biyya abbaa keenya Atinaatiyoositi jechuudha. Biyya abbaa keenya abbaa Salaamaa dhaqee achitti baratee kan dhufe biyya sanii jechuudha. Itoophiyaan illee biyya kana jalatti waggoota baay'eedhaaf bulaa turte jechuudha. Phaaphaasiin biyyoota keenya iyyuu achii muudamee itti kennuuf ergamaa ture eessa? Iskindiriyaa jechuudha. Iskindiriyaa garuu amma harka dhibba keessaa harka 10 bichaatu Ortodoksiitu jiru. Achi jiran garuu Ortodoksoota dhugaati. Ortodoksoota dhugaa amantaa isaaniitiin warra quuqamu, amantaa isaaniitiin warra dhaabbatu, abboota dhugaa
keessattuu abbaa shinoodaa. Abbaa shinoodaa abbaan jedhan eebbisaanii hunda keenya irraa buluuti. Hojii guddaa raawwatanii seenaa guddaa raawwatanii kitaabolee gara 300 ol kan barreessanii jechuudha. Hayyoonni mana keenyaa har'a kan hiikaa jiran kitaabolee isaan barreessanii jechuudha. Abboota akkanaa Waaqayyoon akka nu laatu hundi keenya kadhachuu qabna jechuudha. Kanaaf fannoon gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan gara mirgaa harka mirgaatirraa jechuudha biyya Iskindiriyaa yookiin Misrii ga'ee jechuudha. Erga biyya Misrii boodatti akka seenarraa hubannutti keessattuu biyyi teenya Itoophiyaan carraa itti argatte fannoo kana argatte mootichi biyya Misrii kennaa mooticha biyya Itoophiyaa Daawit jedhamuuf kennaa laatee jechuudha. Irra caalatti isaan musliimota waan ta'aniif carraa kanaan fannoon gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos gimaada masqal yookiin gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan karaa harka mirgaa jechuudha. Kan gara harka mirgaa biyya keenya Itoophiyaa maal ta'e jira jechuudha. Seenee jechuudha. Wanti isin ajaa'ibu mootiin kun fuudhee malee osoo biyya hin gahin inni karaa irratti boqote jechuudha. Inni karaa irratti erga inni boqotee duratti Waaqayyoon abjuudhaan yookiin raajiidhaan jechuudha fannoon koo iddoo qaxxaamuraa fakkaatu irra teessisaa sagaleen jedhu irraa waan dhaga'ameef wallootti tulluu Gisheen keessatti galuu malteera. Achi amma kanaafuyyuu fannoon gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos amma eessa jira jechuudha? Gisheen jira jechuudha. Gimaada masqaluu kan jennu Gisheen jira jechuudha. Ammas achumatti argama. Kanaaf biyya keenyatti sadarkaa biyyoolessaatti kabajamaa masqalli jechuudha. Waaqayyo waan baay'ee nu jaalateef maqaan isaa haa ulfaatu jenna jechuudha. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gimaada masqaluun biyya Itoophiyaa jedhamtu naannoo Walloo Gisheen Maariyaamitti argama jechuudha. Kanas immoo eeyyama Waaqayyootiin ta'e jechuudha. Waaqayyoon fannoo koo iddoo qaxxaamura ta'erra naaf kaa'aa jechuudhaan raajii waan dubbate yookiin sagalee samii keessaa waan dhageessiseef fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gimaada masqaluu kan jedhamu karaa harka mirgaatirraan kan gooftaan keenya irratti fannifame eessa jechuudha? Biyya keenya Itoophiyaa jira jechuudha. Eessa jira? Biyya keenya Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Kanaafuyyuu hundi keenyayyuu Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u gaabbii galuudhaan amantaa keenya keessatti bareennee hanga dhumaatti ejjennee akka jiraannu Waaqayyoon nu taasisu jechuudha. Hunda keenyaafuu faaruu kana isiniif affeereen jiraachuu. Nubba'ee ammaan ifatoo nubba'ee. Amma ifatoo nubba'ee amma ifatoo nubba'ee. Dhalatee fayyina nuuf ta'ee. Samirraa kan bu'ee Addaamiin barbaade. Samirraa kan bu'ee Atansa jalqabaa deebisuudhaaf jedhee amma ifatoo nubba'ee. Dorbeeraa dhalatee fayyina nuuf ta'ee. Obboseeraa lubbuu hirmaatee obboseeraa lubbuu
mochena ermate aine famusate duano orfate amma ifato no pae Radhanate bayina noftae Zotau kan danda'u hundumaa dureessas yoo ta'u kan danda'u hundumaa eleelee gootee maqaa namaa maalifatoo nu bahee. Radhanate bayina noftae Barbadau garuman setana akka barbadau fonada mufate muftae fayina amma ifatu no bae Radhanate bayina noftae Amin maatiiwwan waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon kan isin jaalatu maatiiwwan waaqayyoo bakka jirruttis biyya keessas kan jirru biyya alaas kan jirru amantaa keenyan cimne haa ejjennu gaabbii haa gallu dhiigaa fi foon gooftaa haa fudhannu amantaa keenya sirriitti beeknee cimuu qabna bakka kana booda cimnee amantaa keenya barsiisuudhaaf cimnee keessattuu obboleewwan koo biyya ormaa keessa jirtanii waan baay'ee dhaga'aa jirraa waaqayyotti bu'uu qabdu isaa walitti dhiyaachuu qabdu qarqaarsa haadha keenya maariyaamii gaafachuu qabdu qarqaarsa ergamootaa gaafachuu qabdu itti dhugaa itti yoo dubbanne wanta baay'ee raawwachaa jirtu beeta kiristaanni baay'een kan ijaaramaa jiru maqaa keessaniin oolmaa keessanii immoo waaqayyo isiniif kafala. Waaqayyoon kanaaf qulqulluun Phaawulos ani fiigicha koo raawwadhee amma kan hafu garuu gooftaa koo Yesuus Kiristoos harkaa gonfoo fudhachuudhaaf jedhe dhugaadha waan gaarii waan hojjeteef jechuudha. Nus immoo biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu waan gaarii waaqayyo wajjin akka jiraannu gooftaan nu haa taasisu waaqayyoon wajjin haa ta'u yoo waaqayyoon jedhee masqalaa fi hawaasaa Oromoo jedhu immoo qabadhee tan dhufa jechuudha. Masqalaa fi hawaasa Oromoo biratti masqalli maal fakkaata waan jedhu sun immoo wajjin ilaallaa nagaan naaf turaa waaqayyoon isin wajjin